يا الله موت الجغاري غلطك يا إلهي بك دين الرجل يا رب الحمد لله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في وجمتوتا ماتي channel عائشة ورجل الترجمتنا كم نجزرتني وكم زرتني نكاثرا من ربي سنبراجراته إذا كوري channel كنا فاراتا تن سبسكرايب لايك كومنتي وجودان كراماتيات الدبلما ورد رجرتن شيري كسم لايكي كومنتي كاريكا ونان ولا ججبي سنو سنين جدا turtii yeroo dheeraatiif viidiyoo nyaataa gadi hin dhiifne amma viidiyoo nyaataati walitti deebinee tiniin jira inshaallah waan tokko viidiyoo nyaataa yeroo kaan ammoo akkuma viidiyoon argamete gadi isinii dhiisa inshaallah turtiin keessan nafaanaa ta'uu na hordofaa isiniin jira akkuma isin argitan asi kunoo meeshaa qopheeffadhee tiniin jira maal dalaguuf deemta naan jettan nyaata masaggaa jedhamu dalaguuf hin deema egaa kan nyaata kana akkuma argitan meeshaa si qopheeffadheetiin jira kunoo qimamii soogiddaa qimamii mushakkalaa qonda barbaree filfila soodisii jedhamtu irdii qopheeffadhee jira asitti immoo baadinjaanaa foon shunkurtii dinnichaa tamaatimii daakkamaa qullubbii daakkamaa filruumii jedhamu qaaraa qorraa kanneen qopheeffadheetiin jira gara dalagaa isaatitti dabarra turtiin keessan nafaanaa ta'u egaa kan hordoftoota tiyyaa asitti amma soosii dalaguuf deemaa jechuudha. Shunkurtii akkuma achitti argitan xixiqqeessee karatti feetiniin ture amma asitti zayitii fayyadamaa zayituuna fayyadamee jechuudha. Isin zayitii barbaaddan zayitii qabdan irraa fayyadamuu hin dandeettanii shunkurtiitti naqee qollaa jechuudha. Kuma isin argitan shunkurtiin bifa jijjiiratee jira. Egaa kan shunkurtiin bifa jijjiirateetiin jirti shunkurtii kana baay'isee illee qolla'een jedhu jechuudha. Maaliif soosiin dalaguu waan taateef xiqqooma isii bifa isii jijjiira jechuudha. yaani akkasii bifti isii jijjiiramtu xiqqooma isii ibiddarra oofaa jechuudha. waliin dhaa jechuudha. haaluma kanaan shunkurtiin bifa jijjiirattee jirti. Tamaatimii daakkamaatti dabala jechuudha. Asitti tamaatimii daakeetiin ture maashinaan daattan jechuudha. yoo maashinni hin jiraatin tamaatimii affeeltanii harka keessaniin karattaftanii yoo jettan baay'ee gadi isinii laafti jechuudha. kana fakkaata haaluma kana itti fuftanii waliin dhoortanii akkasiin jalaan gubannee fi bifa kanaan tamaatimiin erga takattakee ammoo finnee fi foon itti daballa jechuudha. Foon illee foon mafrooma jedhama. Foon daakkamaadha. egaa kan bifa kanaan foon illee jijjiirratee erga jedhee fiddanii qimamii dura qopheeffattasa itti dabaltanii jechuudha yeroo tokko. nyaata akka namatti tolu jechuudha. Isinis dalagaa fi ilaalaa yaada keessan immoo koomentii jalannaa barreessuun dagatina. Koomentiin keessan laayikiin akkasuma wanti isin nama jajjabeessitanii akka nama jabeessaa kun bifa kanaan soosiin bilchaatee jira jechuudha.
baay'eelleen gossitanii bishaan illee ittiin guddiftanii gidduma galeessa dhiiftanii jechuudha. Gidduu keessa foon san bilcheessuuf bishaan irra buufachuu qabdan. Itti qadaadeetiin dhiisaa. Asii amma zayitii qopheeffadheetiin jira. Maal dalaguuf deemtu jettanii kudaara achi karata keessanii asitti zayitii keessatti xibsii godhuutiin deema. Eega zayitiin ho'ee dinnichaa itti dabala jechuudha. Dinnichaa hojjedhaa wala. Dursitanii dinnichaa zayitii keessatti hojjettanii maaliif badinjaanni yoo badinjaan awwala hojjettan zayitiin isin jalaa xuraa'uu danda'a. Dinnichaa waan adii ta'eef dursitanii zayitiidhaan dinnichaa hojjettanii jechuudha. Zayitii keessatti kana fakkaataa haaluma kanaan dinnichaa eegardaatanii kaatanii dinnichaa hafeellee itti xoortan jechuudha. Maashaallah kun bifa kanaan dinnichaan diimatee jira. Amma gara bilchaatuutti deemaa jira. Xiqqoo jedhee keessaa baasa. Baay'istanii illee daangaan dabarsitanii jechuudha gidduma jireessa. Maashaallah kun bifa kanaan loon adaabii ta'ee amma keessaa baasuuf hin deema. Ayya dinnichaa keessaa baasee akkuma argitanii ammasitti baadinjaan itti dabala jechuudha. Baadinjaan illee akkana babaastan jechuudha. Baadinjaan kana yeroo hedduu addisiisuu qarraa akka dhufeen yoo fayyadaman baay'ee gaariidha. Yookiin ammoo yoo lafa taa'ee akkuma keessa diddiimatu kana garaa keessatti waan akka daraaraa wayii xiqqabaa inni ammoo yoo haarawaa suuqarraa dhufee yeroo san dalaganii hin qabu jechuudha. Warroonni nyaata daladdanii beeytanii. Bifa kanaan baadinjaana zayitii keessa hojjettanii maashaallah baadinjaan illee bilchaachuuf deemaa xiqqumatu hafee inshaallah. Turtiin keessan nama afaanaa ta'u. Haaluma kana itti fuftanii itti garagalchitanii jechuudha. Akka cinaa tokkoon bilchaatee cinaa tokkoon isin jalaa hin hafne. Malkii isaa hundaayyuu wal fakkeessitanii hojjettan jechuudha. Bifa kanaan eega baadinjaanni bilchaatee keessaa baasee amma qaaraa qorraasan zayitii keessa hojjedhaa filfilroomee jechuudha. Isallee zayitiidhaan yeroo hojjettan hedduu mi'aa jechuudha. Keessan tursiiftan jechuudha. Zayitii keessaa akkasiin jalaan gubannee fi xiqqoodhuma zayitii keessatti hojjettanii kana fakkaataa eega qaaraa qorraa keessaa baasee tamaatimii itti dabaluu qaba kan jedhu yaanni naa dhufee tamaatimii dura suuraa irratti isinitti arginee zayitii keessa hojjedheetiin hin jira. Tamaatimii illee maashaallah hundinuu kunoo kana fakkaataa bifa kanaan zayitii keessaa baaseetiin hin jira jechuudha. Mandiila jalaa akka zayitiin ittiin qabannee fi zayitiin dhunnee mandiilaan tolchitanii
Asi seeniyaa qopheeffadheetiin jira. Kun immoo soosii dura hojjedhisanii kun seeniyaadha. Akkuma argitan kudaarallee achi qopheessee jira. Dursee soosii itti naqa jechuudha. Soosii jala naqa. Hordoftoota kee kabajamoo haaluma kanaan kun amma soosii itti dabalachuudha seeniyaatti. Eega soosii kana jala naqee gubbaadhaan maal akka galchuu walumaan laallaa anuma faana tura. Soosii itti geesseetiin jira. Fidee baadinjaana gubbaa galcha jechuudha. Soosii kanarraan baadinjaana daraddara. Tartiibuma isaatiin baadinjaana hundayyuu haga baadinjaana seeniyaa kana jala isaa waliin kennutti baadinjaanatti goona jechuudha. Kana fakkaataa amma dinnichaatti dabala jechuudha. Gubbaan dinnichaadha. Jalli isaa soosii, jidduu keessi baadinjaana, inni sadaffaa ammootu dinnichaadha jechuudha. Haaluma kanaan dinnichaallee erga itti xumure kana fakkaata kunoo dinnichaatti xumureetiin jira. Waanuma xiqqoo tofe amma soosii itti dabala jechuudha. Jidduu isaatitti amma soosii jidduu isaatiin itti naqa jechuudha. Maaliif yeroo furuunii keessa bilchaatu akka waan isa bilchaachuu fi qarqaaru nu ta'uuf soosii kana deddeebinee gubbaa fi jalaan itti buufna jechuudha. Hedduu urgaa osoo argitanii hordoftoota tiyyaa inshaallah akkasinitti tolobdii qaba. Baadinjaana feetti xumurtan jechuudha. Egaa kaakunoo bifa kanaan filfilruumii illee amma akira irratti itti godheetiin jira. Maashaallah hedduu bareeda. Kana fakkaataa asitti ammootu xamaatimii zayitii keessa hojjettan sani fiddanii itti dabaltanii haala kanaan itti xumureetiin jira hundayyuu jechuudha. Kudaara gistiiraan ashagattanii jechuudha. Amma gistiira fiddanii waraqata alamanii yoo ka jedhamu sanii ani gistiirumaan beekaa biyya kanatti. Isaan ashaddanii furuunii keessa galchitan jechuudha. Hordoftoota tiyyaa furuunii keessatti sa'a tokko ta'uu daqiiqaa 45 ta'uu akkaataa alaa hasaba jechuudha. Ilaalcha ija keessaniitiin hin beektan waan ta'eef maashaallah kunoo kana fakkaataa bifa kanaan bilchaatee furuunii keessaa baheetiin jira. Akkasinitti tolu abdii qaba. Kunoo haala kanaan dhiyeeffanneetiin jirra. Isinis akka kana dhiyeeffattan abdii qaba hordoftoota tiyyaa inshaallah. Laayikii gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan koomentii jalannaa qoodaa. Dogoggora jirus bakka kana sirreessii jedhaatii naaf himaa isiniin jedha. Viidiyoon kee har'aa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaan. Ya Allah mooticha gaarii galata kee yaa Ilaahi. Dika keetiin arra geenye yaa Rabbi alhamdulillah.